akkana fardi godhee jalan deem. Si galee sa'aatii sanis silaa fattuu gaafadhee osoo dubbiin tun miidiyaa irratti hin bahin iyyuu fattuu gaafadhee silaata dubbii fixuu qabdu an akka namummaa takka kabajaadhaanii hiriyaateetiin an jedhee caalaan natti hime dhugaa qabu. Si galee ta dubbii tana lafatti dhiiste ana. Caalaa yoo na kabaje pilis suuraa sii kaase. Kabajaa wajjin badiin tiyya. Si galee ani sitti himuu dhabuu kiyya badiin tiyya malee inni akka malee enteenu inni intalaa hin deebi'a suuraa kaasee buuxiraa kaafadhu. Walii galee. Arafat ilaali an namni tokko na jiru hin danda'u. Ajajaa miti kun kabajaa dhaban. Ani gara Arafat sin kabajaa akkaan isa kabajuu ni beekta akkas yaalu ni beekta. Obs ani usoo wanti hundi rakkoon hundi dhufne amma suuraa kaasee teessoo raaboo coodhaan dhufin isiitti dhaqeetiin har'a guyyaa 20 fatee haasawun kiyya dhaggeeffadhu isiitti waan beenu hojjetu mana haasee natti dhaggeeffadhu jalqabu har'a guyyaa 20 fatee wajjin haasawun kiyya. Usoon sitti nimi durayyuu ergeessi na jalaa calliftee gisee barbaadde lafa na laaltuutiin Arafat miyyoon tun gaaggeeleeteeti dhaqi mee gaafadhu maallaqa miyyoo tanarraa fuudhii fi siin jedhe har'a guyyaa meeqa guyyaa 10 geenyarraa eegaan sitti uyyuume ookee hayyeen hin gaafadheette cal jettee cumaan har'a immoo ani laal namatti nama sanii dhiyaatu gaafadheetiin na abbichisan gaafadhee gartee namooti dhiyaatu kan hunda gaafadheetiin dura fixadhee keessaan ta'u obbolummaa san gaafaan fixadhee booda miidiyaa dhufu gaafa obbolummaa fixadhe gaafa miidiyaa dhufu immoo dhugaatii immoo waan danda'u mara godhuudhaan dhugaatii waan danda'u mara godhu nama kana immoo abbaa kawantii dhamma kallattiidhaan seera dhiyeessuu yookaan mootummaa Dubaayii dhiyeessuu mootummaan Dubaayiyyuu tokkoffaa wanni inni barbaadu nama kanaa kana lama akkawantii miyyoo tanaa asirratti isin maxxansa nama kuma 200 jiru kanatti akkawantii miyyoo asirratti isin maxxansuu danda'a garuu akkawantii miyyoodhaa miyyoo sana osoo hin taane miyyoo samiiraa tana laal amma sira akkawantii kana duuba kaayatiin isin garisa akkawantii maaliin irratti seen mutee ayoo teessanii salaa warra siree teessanii Arafat buusaa jettan ajaawatu Arafat hottu gadi bu'i jala san taa'e yoo barbaade deem mataan dhaabbatu kana mataan gima taam gaffaa camlaa asirra teessee nama komentii dhaabsisaa saniyyuu een albayinii abaanii duutan ta'e wal qabatu taa'e yoo ta'e amma nuti xattiyaadu jirru maallaqa obboleettii teenyaa miskiintitti nyaadhamte tana keessu uffata itti nyaadhamte maallaqa riyaala 130 jechuun bara arra keessa qarshii 70 bara maal taatan sa qalbii isin fakkaate namni kun bara zinaa dalaydee hudduu gartee tani Dubaayitti gurguratteeti miti bara keessi maallaqa kana fitti mana maxmaqa arabaa keessa dalayti bara obboleettii san hundaati bara namni tokko maallaqa ofii nyaatee asumaaf Dubaayii ooman jidduu nyaadhamu eenyutu eeyya bakan ammas boona kiyya hunde namni mana harka jirtan Samira ra tumra waan tumratan sanin booda immoo asirra ayyaanu boo waan dandeenyu gooneeti keessan deemu qofa bakka alla qatte fufa amuti ra qabada boona fi hundeen fan dubada Samira wajji ala waan sila dubbatte boona hunde amma Samira fi Fatiyaan waan jiru amma walii galaati waliin haasaa waan furmaata hin qabne osoo hin taane waan furmaata qabu amma uummata kanarratti hawaasa kana guutuu irratti waan ta'u godhaati amma mari'adhaa isin eena akka yaada kootti. Tole Samira amma na dhageessaati. Okay. Amma ergisuun dandeessaa osoo olii fi tanaa kan immoo ergisuun ni dandeessaa. Dhiifama wajjin obboleettii hedduun jiyyaala hedduun si kabaja. Amma akkasumaan illee si kabaja fooloo naatee bisi rakkoon qabu keessan si naasaa innaa dammoo fatiyaa hin bilbilaa fi itti naasaa hin deebi'a. No an keessaan na wajjin haaseenaa laa keessaan bar namni ati an keessaan na wajjin tokko kuusa kan haasofteen sin barbaadu. Maaliif yoo ati keessaan ati namni kun nama kiyyaa jalqaba nama kana salphisu jettee ati itti rama kan ta'eefi kabaja kan ta'eefi ati keessaan gaafattu. Si jala hundi deebisanii si tuffatanii as gubba si baan. Gaafa driftee miidiyaa gubba salphiftee gartee namatti nama guutuu kana gurra na hiitee namni kun hattuu isaa muulifte booda namu kana gabbee waywaataa jechuudha. Kun immoo ilaal nama hunda baratamu qabu. Namni tokko gaafa dhufee keessaan si kabaju. Keessaan si kabajee namni tokko obboleettiitti akka obboleessaa dhufee si gaafatu uzoo gisee san fitu qabda jechuudha. Uzoo dhuguma waan san namaan fuudhin yoo waan namaan hatteenii uzoo narraa kafalan jettee yoo namarraa kafalu yookaan immoo caalaa bakka kanaa waan akkanatti rakkadhee siyaasa biraa baaftee uzoo na dhufte an nama ijoollee tanarraa dhokku danda'u biyyoota bakka dhiisi kalaas bakka. Caalaa amma akkas godhame sagaleen keenya jiraami. Ni jira. Obboleettii teenya wanti kan hunda garaa nu nyaate Samiraadha. Haasaa Samiraattu garaa na nyaatan akka nam tokkootitti obboleettii teenya Samira. Yoo maalillee taate karatti hundaanuu simatu miidhama. Dhugaadha namni na wal gargaaraa akka hiriyyaatti akka biyyoomaatti akka namummaatti illeeni mallayni miti yoo tanaa
badee jiraate nyaanne garuu karaa seeraatti gaafa itti deemame situ miidhama. Nuti miidhama kan keetii miti akkaawuntiin kee kun yookaan kamalleen kee irra sarraafaan kee kun ol bahee miidiyaa irratti akka mul'atu hin barbaannu. Miidhaan fi dhiibbaan ni qabullee illee ni beekta. Ati nyaatte jechuu kootii miti. Amma walumaa galattu yoo bakka kana muciyyoo reef akkasitti loltu asirra teettee bakka namni 2,000 jiru irratti asirraa gadi buutee mallaqa muciyyoo tanaa hin galchite yookaan meeshaa san galchite jechi jedhu soba. Oka dhugaa dubbanu taate haasaa isii agartanii jirtan. Walumaa galattu mee ati mallaqa muciyyoo tanaa yoom galchita? Amma tanan nu qabe akkaawuntii kiyyan baasinaa jetteemi yoom galchita? Feetu kan kee galchi feetu isiirraa fuudhi mallaqa muciyyoo tanaa yoom nu dabarsita? Samu. Boona akka osoo nurraan dheeressin. Galatoomii ani jechuun bakkee akkanaa kanatti illee argamuu fi baay'ee tokko na gaddisiisee wallaahi laazim bakka akkanaa kanatti mul'achuu kiyyaa fi hedduutu akkanatti dhaga'ame. Sila san ta'eef iyyuu rakkoon qabu fatiyaa keessan ni haasa'anii amma osoo hin caalaa mu'iitirra jirta yoo naanaasaa jiraatte. Boona beellama yoo jette boona beellamni ji'a tokkotti boona kiyyaa beellamni tokko hin barbaadu. Wala beellama miti obboleessa beellama amma biran dabarsinu barra dhaggeeffadhu. Beellama amma biran dabarsinu. Mallee waan kana hundi kun jiru Samira. Wallahi kun waan dandeenye gochuu dandeenya. Laal waan sana mallee jira. Oomaa keessa taa'ee waan keessa waan barbaade gochuu ni danda'a. Ikkoo sanin beekama. Wala ni beektaa tilleen tolchitee bareechitee. Garuu immoo seerri kallattii itti deemtu kallattii dhugaa qofa ta'uu qaba. Sobaanii miti. Ni Ini beekama. waan qabatamaa riisitii waa hunda qabaachuu qofa si barbaachisa. Amma bar isiin Samira laa. Samira ammallee reefu irra diimee sitti maa. Isin wanti kanatti afaan dheerattuuf waan akkaawuntiin keeteef ni beekti. Isin firaa falmuu dandeessi jira itee akkaawuntii keeyyatti munaan hin beekuu jettema. Abbaan akkanatti akka mootummaan suma qofarraa fuudha balee isii waa tokko gochuu danda'u. Sagalee isii qofa qaanga tokko ni qorata namni jala deemu sun immoo iyyuu qorannatti deebisan hagas qofa takkaan bira fuudhuu danda'a. Namni immoo maaliin akkaawuntii kan kan golmee irraa fuudhamu suma qofa. Dhagaa akkaawuntii kan jira seenee waan ta'eef maaliin bira hin geenye ilaalaan agarree yoo jedhame akkaawuntii kan keetirra jira maaliin waan ta'eef ati immoo baaftee kan ta'eef siitu nyaate jechuun miti immoo kana jechuun. Kana gaafa siin jettu siitu nyaate ati obboleettee nyarrallee siitu nyaate. Ati maallaqa baaftee kan ta'e jirta. Isin immoo ati geere dheettee maallaqa akkaawuntii kan ta'ee fi har'a kana goote sababa akkaawuntii kan keetee fi asirratti ol baatee afaan barbaadde asoo jirtu qabadula. Sababa ati geelee isii yookaan saahiba isii taate akkaawuntii itti kan ta'e akkaawuntii isii keetirra maaliin seenee fi akkana taasisu itti balee osoo akkaawuntii isii taate qaata kan himman buute teekistiin adeemsuu miti gaafa jalqaba deebisuu sila akkaawuntii uffata isii ergasii arguu hin dandeenye. Sila maallaqa ergitee maallaqa kana biyyatti qaata ergiteef na gaafadhu waan akkaawuntii kan keetee fi akkana faaf jechuu jirti. Kanaaf dandeessa taanaan zoolii bira kan jiru gabbuu maallaqa erge akkaawuntii resitti na ta'e. Yoo ergisiisi yoo geelete laal dhageeffan namni saahiba tokko anama saahibni kiyya tokko fakkeenya boonaa baalee yoo saahiba kiyya ta'e yoo waan kiyya wanta godhate boonaa baalee waan san godhuu hin dandeenyu taanaan irraa godheetuma san booda boonaa baalee gaafachuudha akka saahibummaati. Ni dinda ammoo boonaa anaaf kasaaru caalaa waan san fixuu yaalaa jechuudha. Maaliif wanti kun akka rakkoo qabu ni beekta waan ta'eef. Akka rakkoo guddaa qabatti seera Dubaay beekuu nama Dubaay keessa jiru ni beekta tolchitee. Soo kanaaf irraa fuudhuu dandeessa taanaan osoo irraa fuudhan iyyuu ergi maallaqa kan kee ergii fi miyyoo tana dabarsiisaniin booda immoo ati isiidhaan geereedhaan isaa himaami duraanu irraa fudhadhu. Kakachiisi ni diddiisaniin booda asirratti deebisii gargaarrayyuu. Caala dhagaye ani wanni kakachiisullee hin jiru jedhi in gaafadha yaani jechuun fatiyaa yoo kaffaluu didda rakkoon qabu ana kan itti gaafatamu waan ta'eef yaani jechuun in kaffalaa garuu amma osoo hin taane guyyaa 2-3 akkas booda ni kaffala rakkoon qabu yoo isin kaffaluu baatte. Samira. Madagaan jirtu. Obboleettii kiyya malee sitti himaa. Beellamni warra Dubaay tokko caan hin fudhatamu naannoo biratti. Nan beeka waan hin ta'eef. Jechuun. Caala waasi qabadhuume. Eshi. Boona dubbataan ta'a ishee dubbata. Akki jette Oromooni aare jedhanii darbanii dhaameedhanii itti deebisan jedhanii. Kan nuti akkasii barbaadaa jirru kun illee obboleettii ta'e nyaata nama sirra teettee waan nama biraa keessa seentee cinqamtee osoo fi nyaanni waliin rakkataa jirtu tun illee obboleettii ta'e guyyaa tokkicha san kenniif guyyaa tokkicha haa kenninuufi guyyaa boruu haa ooltu iftaan asirruma jirra walitti deebina wanti guddaan nu harka jira si harka jira wantoonni isin haasaa turte kun illee waraabbameeti jira obboleettii teenya kabaja keetii fi Samiraa silaa osoo muciyyoon fatiyaan asirra jiraatte guyyaa hadhaa biran darbu guyyaa hadhaa boruu takkatti tana sii kennina iftaan galchitee asitti nutti deebuu dandeessa sii galadha mucaa
Fatiyaa wajjiniin haasaa yoo isin lakkiin kaffalu ani ergee jira wanticha ergee jira ani kaffalu wantichi sunnatti sin deebine maallaqni mijattillee na baran ati feetu isiirraa fuudhi uffanni galu hin jiru lafatu wanno samu uffanni galu hin jiru feetu isiirraa fuudhi feetu tee ta'i iftaan galchi boru oolte iftaan galchitee nutti deebuu dandeessa. Wallahi San warri koomantiin hojjechaa jira argaa jirta. Ani akka maqaan kee bakka akkanaatiin argamu barbaadu hedduutu akkanatti dhaga'ame ani faamilii qabaa faamilii. Boroftaan sun taane yoo edenu bullee boru ergitee boru galgala isaa akkana asirratti asirra jira jechuudha. Yoo ergite immoo keessumaatti ergiti asirratti wanti lammaffaa deebinee maqaa isitti kaafuuf hin jirtu. Maqaa abbaa bareedu namni kaafuuf hin jirtu. Ergitee keessumaatti ergita fooloo sirraa qaba si godheen jira fooloo waan ta'eef. Boru galgalatti immoo ilaa boru galgala ilaa galgala boru galgala isaa ajaa'atti kasii gala. Dhagee caala. Boru galgala osoo hin taane iftaan walitti deebina. Inde maali Samira Caalaa Nuuree arbi sagal bulee kurneeffachuu hin dadhabu jedhani baay'ee obsitee baay'ee turte kabajamii ulfaadhu guddaa miti kun har'aa fi borillee guyyaa lama isaa 24:48 rakkoo hin qabu dhiisi irra tarii nullee as jirra atillee asuma jirti Samiraalleen ajirti Fatiyaalleen ajirti baay'ee obsite waan ta'eef haati mallaqaallee haa obsitu boonaallee sirrii jedhee obsiitii waan haganaa eeggadhu rakkoon qabu irra tarii akka nama guddaatitti situ xiqqaadha malee yaadni kee gugurdaadha si hordofnaallee si argaa jirra kanaaf dhiisii haga guyyaa sanii eegi rakkoon qabu. Boonaallee hundeellee namni hundinuu keessa hirkanii namni keessa jiru waan qara jarri haasaanillee namni inuma waraabaa atillee keessa akka buufachuu dandeetta. Samiraa Fatiyaa waan kana haa kafaltu hin kafaltiillee. Akkana dhugaa walitti maala kiyyaa. Akka silaamu lola. Bachuu birrii miyyattii deebuu qabdi. Waan kana ilmi namaa ifaajee waan kana erge waan ta'eef daareetti irra ergame Samiraa birrii kana yoo Fatiyaan hin kafalin birrii kana kafaltee nu si gargaaruun akka ilma namaatitti waan jiru ta'a. Ati birrii namaa Fatiyaan mari'attanii waliin galchitanii ufii keetii galchite mallaqni sirra gale kun walumaa gala miccattii haadha miskiinaati. Namni dayfee fida birrii takka yoo ta'e haqa namaati yookiin ammoo kennaa yoo namni siin kennin borillee si rakkisaa har'atti illee ifaajeen namaa bakka kamiinuu siin geettu mallaqni miccattii walumaa gala iyyuu deebuu qaba. Ati Fatiyaa waliin mari'adhu hiriyyaadha illee si beeka isin lamaan illee waan gidduu isin guddaa jira hiriyyummaa waliin qabdanii marii godhaati birrii deebisa Fatiyaan birrii qabdi deebisu ati birrii qabaatte deebisu walumaa galatti mallaqni miccattii deebuu guyyaa kanaa sii kennamee jira namni ajala jirulleen dhagahaa caalaalleen si haa eeggatu gaafa guyyaa kana mallaqni miccattii deebuudha risiitii caalarra ergu yoo ka ergitu ta'e caalarra ergitaa wannummaan miidiyaa kanarra iyyuu si fidaniif illee hin jiru kana garaa qulqulluudhaan si gaafannaa ati birrii namaa walumaa gala ergu. Kiyya beesti baale thank you galatoomi. Dhaggeeffadha ammallee amma warri jala kana koomatti noonoo jettaniis isa koomatti noon bareessina. Arraa miti ani caalaan isin tun dhaga'ini malee guyyaa 20 obseef hin jiru. Miyyoon haati maallaqa ammoo ji'a obseef jirti. Waati takka jechuudha. Guyyaa lama jechuun rakkoon qabu. Dhaggeeffadha aga guyyaa lama kana keessa nuti illee waan sirreeffannu sirreeffannaa qabadha isa kun haa taala. Waan sirreeffamuu danda'u keessaa wanti sirreeffamu mara ni sirreessina. Inshallah rabbichi nu agahu ni agartani mo walumaa laala erga Samiraan amma guyyaa lama naa kana Samiraan dhaggeeffadhu mutura qabadha amma lasitti maan guyyaa lama jette guyyaa lama kana keessatti dhaggeeffadhu guyyaa lama kana keessatti feetu kan kee galchite feetu keessi raafute geelee teeti amma lee dhugaa jettu walitti geelee jechuun saahiba jechuun bakka walumaa galatti geelee teeti waan taateef guyyaa lama kana keessatti zennu yeem angisti sen deebisikis takka. Okay, geeleteeti waan ta'eef Samira jechuudha. Guyyaa lameen kana keessatti yookaan maallaqa akkaawuntii qofa irratti argu. Lakki kanaa miti taanaan immoo achiin booda gaa silaa ani kanayyuu beellamuun barbaanne baay'ee beellamuun kun hin ta'u beellamuun Caalaa waan goototamma waan tokko sirra kaayanna mee arafaatti dubbattamee daqiiqaa takka bu'uuf hin deema atamma osoo nuti as keessa jirru akkaawuntii muciyyoo mallan irratti deebu amma obboleetti teenya Samirarra nu ergi amma tana
Maaliifuu wanti nuti booda barbaannu akkaawuntii sana irra malleen seenu qofa waan taateef akkaawuntii booda malleen gartee muciyyoo tanaaf irra guutamu muciyyoo gaafadhuuti isii irratti sheernu godhamu. Fudhattee haa deemtu beellamni kenna guyyaa 2. Akkaawuntii takkitti. Follow warri Samira. Samira tini follow warri takkitti. Godeen jira follow Samira. Jala gabbuu itti jala gaseeniiti akkaawuntii terki. Ishee. Terki akkaawuntii. Ala dubbadhu amma. Dubbadhu. Dhiifama miira keessa galee waa jedhee jechuullee hin barbaadu jecha akka jennellee caalaan na beekta miti fattuu tana tuqaan danda'u sanumaa fi yaa'u atini dubbattee natti illee sagalee qabdee haga ilmi namaa itiraama namaa kennee yookiin nama oolchullee naan jette caalaan horii hedduu takka jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf anini hin beekta namayyuu biyyan baa jira dubbachuun bareedaadha yeroo isin argan isillee yeroo irratti dabalu yeroo baay'ee biddeena soqochaa laayif irrateetti itti dawwale naan deebisne sagalee ati naa qabde dammoo siin deebisne illee waasappii biyya Dubaay kanatti bootumii fayyadamna waan ta'eef waasappii hedduun seenu iimallee hedduun seenu bootumii fayyadamu kana eenyummaan namni Dubaay keessa jiraatu hin beekaacha walumaa galatti birriin kun fattuu bira jiraate jiraate fattuu tana osoo suuraa ishee ol baasin maaliif fiddeen yaamtee gaafatiin caala. Bara Arafaat gaafin danda'e kan qabdu. Inni na caala osoo suuraan hin baanne fattuu yaamtee gaafachuu dandeettu. Sila waan tarimaa haa ta'u Wallahi gaafin danda'e bari kan qabdu. Yaa waan amma Yalla gafee Jaala anillee deemuudhaaf deemara. Anjas baasaa ta'u. Nagaa Waan walitti dhufa yaa ta'u. nagaa walitti dhaabannee deemnaa dubbiin goolabame jira ilaafa innu Arafaat wal kabajne si kabajne kan Oromooti. Arraas godhus birrii dhagay caala wanta akkasitti waan argee sitti dubbachaara ila birrii amma Samiraan hin kafalee jette kana daqiiqaa 5 haga birrii diraama birrii takkaa keessaa hin kafaltu fattuun kana beeki waliigallee yoo mataa isiitiif birrii intala tanaa diraama haga ta'ellee raquban qabu birrii waa'ee kanallee raquban qabu ani kuno wayo raquba qabattee anatti dubbatu kabale qofa eenyutu Fatihaatu eenyu kabale. Fatihaa waan jette amma Ashi. erga inni maqaa kiyya na balleessee miidiyaa irratti na baase akkuma Samiraan jette sanitti ofiisiitii haa kafaltu malee wanta kan kafalleetu. Sidiratti mu jirra nuti bareetti teenya laala geeffa Arafaat. Sanumaafiyyuu mirga isiiti. Bareetti teenya geeffa dhufa. Miyyoo tom jira miyyoo haala akkaawuntii irra galeettu kunoo jira bara. Isin maal qabatte kun gootee miti. Haala akkaawuntii too jira kanaaf akkasatti siin galee ati ammallee kanaadhaati. Okay. Andis rakkoon qabu tatiyyaa rakkoon qabu akkuma akka. Maqaa daballeessee ani laale jara keenya amma dibini waa hedduu nu naasesina geera amma haasoo Ani ni dhagayi. amma dibini bate mee Arafaat dubbii keessa fiigin nu radis ati dubbii kana mata kana kobeera miilaan seenee Fiiguu miti ishee amma dubbitu godhamtee mikaasi ka footoo. foota falmuu dhuftee malee Footoo fi falmine bar. Amma Samiraan birriin kafala jettee miti hiriyaatiyyaa irraa kafalaa jettee miti. Samira maal qaba Samira maal qaba Samira tum nyaate maal Samira nyaate maal Samiraati maal jechaa jirta sirratti jettee nama. Arafaat na dhaggeeffadhu. Akkaawuntii ka'ee nuti irra gale birrii. Waan qaburraa. Ekkoo otoo kuma qabaanne maasuuf tare akkaawuntiin kiyya kan irratti gale. Seerri ana gaafachiisa moo Fatihaa gaafachiisa garuu ana kabaasee itti kenne. Fatihaan rabbii ofii sodaattee yoo kafalte yoo isin hin kafalle kafaluun dirqama kiyya. Kabeeku qabdu. Okay? Saniifiyyuu maallee inni galuun hirgitiidha kan xiqiiratti galee yoo fattuun hin kafallee ani hin kafalaadha. Dirqama Jettiin tumboo himataa fi miilli isii tumbee kan maal haasaa jirti sila. Aboo waan hin beekne adda baafachuun mirga kiyyaa baana sin galchu usku. abooma waan hin baane Ati intaloo hojjetee waa haasoo dachii fi samii lafa hanqisin jedhee tasgabbaa yaasa'ii waan hin beekne keessa illee naqamu. Dhageeffadhu waa'ee maallee Bakka waan quban qabne nama gaafadhu kaa jalqaba yookiin waan namni jedhu dhagayi uuma ofii barbaadde laaqini. aboo ilaala Arafaat amma dhageeffadhu lammata sirra soorri gabbus ganaa si gabbuuna lammata sirra soorri nu rabbashin nu dhageeffadhu nu geeffa. Tokkoffaa ani hangaan kana dhuqarradeen jira isii bira dabreetiin ati geera dheeyyeessi fide suuraa kaa Haala natti himtee barati lubbuu. Qaalittiin tana maal taate qaalittiin tana ibidda hojjetu. Caalaa naa hubachiisaa takka Arafaat. Sharmuuta ana abdiin akkasii lachuu sharmuuta waan gadi bu'i. Sharmuuta argeer godhaa deemaa isin ilmaan haadhara'u. Eessa bakka isin ibiddan birri. Miira keessa Jaala miira keessaa bahe. nan beeka
fuudhee. Leebaa zarmaa leebaa. Himaata. Ifi amma Nyaatti maallaqa amma dubbii. Caalaa. Yoo nani maallaqa kana yoo maallaqa kana jechuudha. Yoo. Eela na dhageeffadhu Caalaa. Ati tokkoffaa si faarsaa jirra xiqqaadha sammuun kee guddaadha dubbiin dhumatee jira Arafaatiin dubbii siin oolti ni beeyta jalqabumaa wanta si wajjin siyaasoo isiisen jiru haati dhimmaa dhufte tamallaqa gartee akkaawuntiin irratti ergan nuti jara sadiin kana jamna malee obboleessesi yoo ta'e namni nuti irraa jamnu tokko jiru dubbiin dhumattee jirti obboleetti teenya Samiiraa silaa gartee sin akka dubbiin tun garaa nu nyaatteef mallayni guyyaa irraa deebi'uu qaba. Akka nam tokkotti nu kadhatte guyyaa lama naa eegaa jette guyyaa lamaan isiin nu kadhatte sani kennineefii jirra. Kanaaf yoo barbaadde sirraa haa fuutu yoo dhabde immoo kofii haa ergitu birrii kuma takkatti tanarra waan isiin miidhamtutu caala nuti miidhama isiillee hin barbaannu waan taateef kanaaf wanti ati Arafaatii wajjin haasoftu hin jiru dubbiin dhumatee jira obboleettii teenya eenyu fooloo Samiiraa fooloo godhadhu akkaawuntii jalatti kanuma dubbiin jiru. Yoo ummanni kun yoo wanti kun wal jaaranii as deebi'anii isaa waan biraan haasa'anii Caalaan durii maal anjir asiin daladha na qabina taa maamala yoo dubbiin yoo maaliin kun amman garin ana man sitti maamila malee bona isin wakkaliyaa baratan malee isin irratti ni sabale dubbitan dhagee ana malee guyyaa lamatti itti nayyo andugaa jirtu sitti ma nam beeka nama kana namni bar nama miira keessa gadee amma gasti gara taa'ee qarsheen gana baay'ee gabbu'ee bar baatu bar namni dhagee baratu sitti nama amma keessatti yoo kaanseer maaliin galle wakkiyyaa guyyaa lamatti niyyo ayoo isin senta malee anti seen beeka qabada na sitti ma gabbu'anii wal jaaranii akkasii akkana jennaa seerattis kana maal goona jenni waan barbaadanaa san ani kana hundum barbaadi baay'ee ergan amma ergu malaga kumari bata kana mi dalala ufata dalala kamiti kumari bata koraba hindab malaga ergu tanda malaga nama mude ni bi gele siti rabude mi samiran punya kabdi rabude tandau rabude tandau malaga siti bersite isira wal gaba chuda mal karangan ta cara kamali namne account ra malaga namni biar ba yudu ma account ra malaga kamali chance wala kana kama ammi yamin ai yamin chance no an chance wana yuti kala jiro chance tamani biar ba jirni anama makanya malaga nama to ko nyadi na rabbadi asmata ayat kan man biyo de wala de malaga nga sanara da barsa alaka rumate dibi mal wanti oromo he hawasa dilesala ta honan mata ubnu bijirtu wanti garte ta fatiyamo akuma ma jannati gabu kan media kana gubba amma ta malaga jirra amma malaga bodan wala debina fatiya radu trakadana jin inshallah malin man wala to ko tabo tole akuma kan wati radu to hanati arkufte ta fatiya ra rakomi amma Samira ani chance guyyaa sadi amma guyyaa lamatti kana yoo boonaa fi kiyyaan taate hundee faadhaan taate isaan sadeen yoo taate itti sokkee ani mataa kiyyaan immoo chance guyyaa lama kana yuusin kannu maaliif niin beeka namni keenya sirraa gabbuunaa wal jaaree wal xaxee shira maal gaarii shira kana haasee shira kana haasaa hin jiru maalini yoo dhugaa dubbachuu taate jechuudha amma leessittiin him waa dubbadhu Caalaa dubbadhu khiyyaa bibi dubbadhu ina Caalaa jecha ati jette illee sirriidha namni waa waliin nyaatee fi waa waliin dalage illee hin yaadatu jecha ati jette illee sirriidha kana dammoo namni waa akkatuu danda'u takka iyyuu hin jiru biyya Arabaati Itoophiyaa miti Itoophiyaatti illee namni riisiitii qabu maanuu waan fedhe yoo ta'e Samiiraan jalaa bahuu hin dandeettu galchitee fi galchuu dhabdetti illee sanii ol yoo baaftee malee Samiiraa irraa dirqama wanni sun galuun wanni ati beekuu qabdu dheessiteef illee hin baatu IDC irra jira riisiitii harkaa qabanii dirqama isiitti galchuun jechuudha yoo itti miidhamtee malee wannummaa maqaan isiillee badee maatii isiitii fi isiillee yoo asirra oofan malee wannummaan Samiiraan gidduu kana argattu hin jirtu jechuudha miidhama yoo ta'e malee dirqama birrii namaa galchuun birrii namni nyaate ammoo badhee jira waan ta'eef Fatiyaalleen birrii nama hin galchiti. Iyyaa waan takka dubbachisuu kanatti xiyyaa waan takka dubbachisuudha. Wallahi Fatii umaan tunu uzoo akkaawwantii isii taate kanatti faam hin jettu nama malee dibeetatu. Akkaawwantii biyyoota naa ta'uu barteeti wal beekaniifi. Akkana faam jetti malee uzoo akkaawwantii isii taate faam hin jettu ni beekti seera mootummaa biyyatti baay'e. Seerri mootummaa laala akkana funyaan qabee maallaqa akkana sirraa fuudha. Adeeroo. Hayi akkanuma biyya barbaadeen taa'ettee biyya Arabaa biyya gurguddate keessa taa'eetiin maallaqa namaa nyaaddee najaa baay'ee ta'e hin danda'amu kun hin jiru jechuudha. Hayi namni tokko nagaru jirta nama kana maalee nama nyaadame guutuu akka funyaan qabee irraa guramu jira tokko ilaa biyya keessatti deemame adeeroo. Yaa kuni dhugaadha dammoo seera torbee dabre keessa dabarsan illee isin martuu Imaaraatii keessatti hin beektanillee waan maraa quba qabdanii miidiyaa kanarratti illee argaa jirtanii uffillee miidhuuf hin cinqamina namni hagam haga jiraatullee hin beeku birrii namaa Samiiraan haa galchitu walumaa gala waan amma ati jette kana boona hundee isin martuu kiin
waan kana maaltu fala akkuma jettiin jette kana yookiin guyyaa lama san eeguu waan guddaa miti IDC irra jira ragaa mara jira waan kana mee akka ta'utti jecha amma caalaan jedhe kun illee waa namni shiraxateef illee garuu bakka dhaqu takka yuun Ani waan beeku dubbadha jara keenya jara. Dubbadha jechuudha. Boona dubbadhu. Bona funti afaan dubbadha mee bona funti jara. Boona hundeen dubbata. Wayyee hin dhagaa. Dubbadha. Dubbadhu Ani mee guyyaa bona. sadii lama isin baan dalittu yoo isin irraan ta'e malee ammataa kiyyaatti seenu jeen jira. Ila wallahi caala dhugaa dubbanne jecha achitti illee inuma jira. Garuu wanti nuti waan kana dubbanneef illee isin fudhatte tun illee mucaa dubartiiti. Amma namni miidhamu jara sanii miti namni miidhamu yoo tana akkaawuntiin kun fuudhamee yoo namatti kenname akkaawuntiin kun fuudhamee seeratti yoo dhiyaatame yeroo hundaa wanti akkanaa kun irratti dalagamu jira warri mootummaallee miidhaa irraan gahuu danda'amu yoo tana garaamaa jalaa seensisuu danda'an ni beekani dhiibbaa wanti kun qabu. Asirratti maxxanamee asirra deemuun kunillee isiin miidha malee isiin fayyadu waan taateef erga isiin kadhatte maarree obboleeyyan kiyya yoo adda dargeerraa fuudhaa dadhabutiyya galchaa guyyaa ganaa kana naa obsaa erga jette hadhi borullee takkuma adda galchitee fi boruu sanillee gartee guyyaa lamaan tana eeguunillee garaagarummaan qabu jedheetii yaadeen akka nam tokkootitti maaliifu arbi akkuma obboleessi keenya jedhe sagal buule kurneeffatuun dadhabu jedhanii karaa muciyyoon tunillee baay'ee moobsite atillee dhugaa qabda mannillee kanuma namnillee kanuma bifa haarayaaniin akka namni muciyyoon sun nyaatte osoo hin taane akka muciyyoon sun nyaattetti gadi baaneetiin dubbanna jechuudha. Kanaaf erga dhiifama agartee silleen guyyaa lamaan tana kennaa jette guyyaa lamaa tana osuma kenninee fi qalbiin na barbaadde akkuma reef waliin dubbanne maaliif wayiif tolti tanallee tunillee teenya waan jedhu keessatti ilaaleetiin ani waan san dubbadhe lakkiin ta'ullee yoo jettan immoo garuu akka ta'u godhuu dandeessanis kun yaada kiyya garuu kan jalqaba Kan ta'u miti hin falmu isin birraa badee isin falmu dhiirri kiyyaati. Haasa'uu dandeessan itti beekanii. Bakka kuni furmaata rakkoon qabu caalaatillee obsii guyyaa lamaa kana eeggadhu. Samiraati ammoo akka ilma namaatitti akka waan mallayni kun dhuunfaa keetii ofii fuutee nyaateetitti laalii wanni kun dirqamaan mallayni namaa kun deebi'uu qaba. Namni dhiiga tufee mana madaamii keessatti birrii kana nyaatamuun gaarii illee hin ta'u birrii namaallee baddee maqaan nama baddu illee hin ta'u. Birrii kana yoo kifatee han qabaattu galchuu yookiin ammoo ati galchuu. Eenyumarraa yoo fuutee galchuun dirqaman sirra jiraata walumaa gala. Akkamiinuu ta'e akka fedhettu ta'u walii gala. Mallayni kun sirraa deebi'uu qaba. Fatihaa yoo barbaadde yeroo biroollee irraa fudhachuu dandeetta. Ati mallaqa kana akka galu godhuu qabda walumaa galatti. Ulfaadha. Asirratti wanni biraan jiru waanuma obboleeyyan keenya jechaa jiranii dirqama suma eeynaa guyyaa lamaan kana keessatti dirqama akka goote haqamu jettee feetu sirraa fuutee feetu ati kafaltee san siifi rabbii wal beeka akka goote deebisuufi qabda akka isii maaliif gara feeteen